Maqaan koo Mahammad Saanii Amiin jedhama. Biiroo qonnaa Oromiyaatti itti aanaa hoogganaa biiroo fi itti gaafatamaa damee misooma bunaa fi muduraati. Akka waliigalatti misooma bunaatiin wajjin wal qabatee mootummaan naannoo Oromiyaa qonnaa misoomichaaf kennee hojjechaa jiruun yeroo ammaan tana bu'aan adda addaa argamaa kan jirudha. Kun misooma bunichaa kana babal'isuu fi oomishaa fi mootummaa bunichaa guddisuudhaan wajjin wal qabatee hojii hojjetamaa jiru yoo kan kaasu taate tokko biqiltuu bunaa sanyii filatamaa baay'inaan fi qulqullinaan oomishnee qotee bultoota biraan gahuudhaan lafti bunaan uwwifamu bunni babal'atee akka jiraatu taasisu. Kana wajjin wal qabatee initiatiiviin misooma bunaa kun bara 2011 naqamtee diklaareeshin jedhamee kabajamoo pirezidaantii keenyaatiin erga labsameen booda kan hojii jalqabe yoo ta'u bara 2011 kaasee hanga bara 2014tti biqiltuu biiliyoona 4 takka dhaabnee kan jirruu fi biqiltuun kun biqiltuu sanyii fooyya'aa oomishaaf mootummaan isaatiif fooyyee ta'uu fi karaa qulqullina isaa eeggateen kan qophaa'aa turedha. Akkasumas bara 2015 kan ammoo biqiltuu biiliyoona takka 3 dhaabuudhaaf qopheessee dhaabuuf karoorfine hanga yeroo ammaatti biqiltuu biiliyoona 4.43 biqilee kan lubbuun jiruu fi isa kana keessaa dhaabbii ganna kanaaf biqiltuu biiliyoona 1.3 dhaabuudhaaf yeroo ammaan tanaa iddootti dhaabamu adda baasuudhaan boolli biqiltuun keessa dhaabbatu biiliyoona 1.3 ol qophooftee kan jirtuu fi godinaalee qonnaa yeroo barfaasaa qaban keessatti dhaabbiin bunichaa jalqabame yeroo ammaan tanaa biqiltuun miiliyoona 122 ga'u hanga guyyaa kaleessatti dhaabbatee kan jirudha. Akkasumas sooma bunaa kana oomishaaf oomishtummaa guddisuudhaan hojiin biraa xiyyeeffannoo addaatiin hojjechaa turre keessaa tokko hojii buna dulloomaa haaromsuuti. Bunni dulloomaan tooftaa lamaan kan haaroomu kan geemashamu ni geemashama. Kan biraa immoo buqqa'ee sanyii filatamaa biqiltuu jennu kanaan kan bakka bu'udha. Kanaan wajjin wal qabatee yaada duraan qotee bulaan keenyas ta'e ogeessi hooggansi keenya buna yoo kan haaromsinu ta'e bunni dulloomaan nu harkaa bahuu danda'a jedhanii yaadaa turan san yaada ogummaa kennamaafii tureen xiyyeeffannaa kennamaafii tureen hojjenneetti agarsiisuudhaan yeroo ammaan tana yaadni sun guuturraa jijjiiruudhaan qotee bulaan keenya buna isaa sirriitti ilaalee geemashee buqqisee sanyii filatamaa kanaan bifa ammayyaatiin bakka buusee oomisha isaa harka 4 fi sanii olii harka 3 fi sanii oliin guddisuu akka danda'u waan amananiif hojjechaa kan jiranidha. Kunis bara 2011 lafa hektaara 70 ga'urraa waliigalatti buqqisuunis ta'e geemashuudhaan kan haareessine. Baraan hojiin kun babal'ataa irratti xiyyeeffatamaa kan ta'e bara 2015 kana lafa hektaara 120 irraa haaromsuudhaaf karoorfanne lafa hektaara 136 ga'u irraa haareessuu dandeenyeerra jechuudha. Akka waliigalattis qotee bultoonni miiliyoona 2.3 ta'uu yeroo ammaan tanaa kallattiidhaan misooma bunaa kanarratti bobba'anii kan jiranii fi namoonni immoo miiliyoona 15 ga'an fincasona bunaa kana keessatti kallattii adda addaatiin bunarratti hirmaatanii jiruuf jireenya isaanii kan irratti hundeeffatanii jiranis akka ta'e dhaan qabnu kan agarsiisudha. Uf duraafis potenshaala naannoon Oromiyaa qabdu lafa hektaara miiliyoona 3.5 akka naannichatti bunaaf ta'uu danda'a jedhamee qabamee jiru kana haga danda'ametti bunaan uwwisuudhaaf hojiin kun uf duraafis jechuudha. Bal'atee kan itti deemu akka ta'e isiniif ibsuun barbaada. Hojiilee haga ammaatti hojjetamaa jiru kanaanis waan arganii dhufa jechuu dandeenya. Lafa uwwisa lafa buna Oromiyaa bara 2011 hektaara miiliyoona 1.9 hin caalin ture yeroo ammaan tana gara hektaara miiliyoona 2.5 irraan ga'uu dandeerra. Inni kun akkasumas lafa oomisha kennu miiliyoona takka qofa buna lafa waliigala bunaan qabame keessa lafti buna oomisha kennu hektaara miiliyoona takkarra kan ture bara 2011 bara kana hektaara miiliyoona 1.4 irraan geenye jirra. Kuni kanumaan irraa ka'eeti jechuudha. Bu'aa jennee fudhachuu dandeenya. Lafti oomisha kennu bal'atu jechuun oomishni bunaa kan guddatu waan ta'eef akkatti fudhanna. Lafaa yoo akkas fayyadu taate oomishni argame wajjin yoo fudhannu taates oomishni buna nuti argachaa turre toonii 100 bara 2011 kan ture yeroo ammaan tanaa toonii miiliyoona takka duwwaa 3 yookaan kuntaala miiliyoona 10 irraan ga'uu dandeenyeerra jechuudha. Kuntaala miiliyoona 10 irraan ga'uu dandeenyeerra. Kuni oomishtummaa isaatiinis yoo kan ilaallu taate hektaara tokkorraa kuntaala 6.5 irra kan ture yeroo ammaa hektaara tokkorraa gara kuntaala 8tti guddisuu dandeenyeerra. Kuni bu'aa olaanaadha jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Akkasumas oomisha argamu kana keessaa immoo galiin bunarraa argamaa jirus akka biyyattiitti galii argamaa jiru keessaa 70% naannoo Oromiyaadhaa galiinis ta'e oomisha argamu hundaanuu kan qooddattu waan taateef isa kanarraa bara 2011 doolaara miiliyoona 600 galiin akka waliigalatti akka biyyattiitti argamaa turerraa bara 2014 kan ammoo galiin doolaara biiliyoona 1.4 kan argame 70% naannoo Oromiyaatti jechuudha. Niirlii parsantii doolaara biiliyoona 1
walitti kan siqu oomisha buna naannoo Oromiyaarraa akka ta'e bu'aan kun jireenya qotee bulaa oomisha bunaa kanarratti bobba'ee fooyyessee akka jiruu fi qotee bulaan abdii irratti horatee kan dur caalaa jijjiiramni akka jiruu fi jijjiirama kana immoo daran hojjechuudhaan bu'aa caalmaadhaa akka isaan fiduu qabus kallattii adda addaatiin miidiyaa adda addaattis ba'anii yaada kennaa kan jiranidha. Carraa argatan hundaan oomishtoonni bunaa kan kaasaa jiran akka ta'e isiniif ibsuun barbaada. Sirna gabaa bunaa ammayyeessuu wajjin wal qabatee akkuma inisheetivii kanatti jechuudha hojjetamaa tureera. Dur kan beekamu qotee bulaan buna isaa oomishee qaama daldala seeranis ta'e seeraan alatti buna isaa kennuun alatti buna isaa fudhatee iddoo tokko beeksisee gurgurachuu hin danda'u ture. Hojmaanni gabaa keessa kamitti qotee bulaan mataa ofiiti buna ofii oomishe qulqullinaan qabatee gabaa biyya keessattis ta'e gabaa biyya alaa kan fedhe geeffatee gurgurachuu danda'a kan jedhu sirna seeraan deeggarame jechuudha. Labsiifi qajeelfamaan deeggarame bahuudhaanis qotee bulaan hayyama algee baafachuudhaan hayyama saniin buna maasii isaatirraa guurate qotee bulaan hektaara 2 fi sanii ol qabu kamiyyuu hayyama alergee kana kallattumaan baafatee buna gabaa biyya keessaa ta'u gabaa addunyaa bakka fedhetti gurgurachuu akka danda'u yeroo ammaa taasifamaa jira. Kanaanis qotee bultoonni amma naannoo kanatti 1,000 caalan yeroo ammaan tana hayyama kana argatanii gabaa keessas galee warri irraa fayyadamaa ta'anii baay'inaan jechuudha. Xannoo gaggaarii qotee bultoota warra biraatiif ta'an baay'een jiru jechuudha. Asitti biyya keessatti buna isaa kiiloo qarshii 200 walitti kan gurguranne amma hanga qarshii 1,000 illee gurgurachuu warri danda'an jiru. Kuni qotee bulaa kanatti hamilee fi ufduraafis bal'inaan yoo irratti hojjetanii gabaa addunyaa kana keessa jechuudha beekumsaa fi barumsa ilmaan isaaniitii fi ilmaan isaan barsiifatanii qabanitti fayyadamanii gabaa keessa kan galan yoo kan ta'u taate walittis gurmaa'anii karaa dhuunfaa isaaniitiin akka fedhanitti gabaa keessa galanii akka gurgurachuu danda'an sirri kan mijateef waan ta'eef kuni galii bunarraa argamus ta'ee galii qotee bulaan tokkoon argatu keessattis kan baay'ee fooyyee qabu jennee fudhachuu dandeenya. Kana qofas miti daldaltoonni dura buna oomishni gabaadhaaf yeroo dhiyaatu kallattii tokko qofaan giddugala gabaa CX kan jennu qofa keessatti bunni akka gurguramu kan ta'aa ture. Yeroo ammaan tana CX madditti vertical integration kallattiidhaan jechuudha. Karaa qotee bulaan daldalaa wajjin daldalaan dargaggoota wajjin walitti hidhamanii gatii waan fedhan irrattii fi qulqullina sadarkaa bunichaa irratti walii galuudhaan buna wal harkaa fuudhanii haalli itti gurguranis waan mijateef yeroo ammaan tana inni kunis sirna gabaa ammayyeessuudhaan ariitii buna gabaatti baay'inaan dhiyaatuu fi qulqullina ittiin dhiyaatu galiirraa argamu san keessattis faayidaa mataa isaa kan argamsiisu.